agarsiisna Swidini. Addunyaan kun nama kan baadhate dabarse jarri dur amri rahmaani jabuuse magarse beekumsaan diinii jaare gadi dhaabee fageesse khidmaa diinii tulaafee rabbiin jaraaf laaffise rakkinni hiyyummaan yooma kirraachi dabse jarri dhalootaaf qopheesse barreesse kitaabaani islaamumaani babaanaan nu agarsiisa Swidini. Rabbi sirra hajallatu ada Imam Ahmad taarika ralaalladhu mee qoradhu barbaade bakki isaan itti dhalatan magaala Baghdad inaada gayyaadha nama dubbee waan deemtuuf qabdi haadhatu guddifate taabbee olii gadi Rabbiin guutee fi muraadii tahabaa kadhannaani islaamummaani fabaanaan nu agarsiisna Swidini. Abbaan isaanii daa'imummaadhaan irraa du'e isii daaree fi ijoollee tokkicha hilmaadhe taligaan jiru duniyaa haadhatti qofa ta'e abbaan isaanii fakiira innoo duniyaarraa ka'e yatiimummaa fi hiyyummaan jararratti wal gahe kanumaa keessaa ol ka'e imaamna akkasii suni nu agarsiisna Swidini. Namnaadha muumina irraa dhalate waa milkaa'e utuu yatiima ta'uun usri himatan ta'e silaa gaafii kanarraa namni hedduun jaaba'e utuu hiyyeessa ta'uun usri waan ta'uu ta'e lameenuu himnu hambaal kanarratti wal ga'e taarika isaanii nu gahee barreeffame seenaani islaamummaani fabaanaan nu agarsiisna Swidini. Utuufin barina daa'imummaadhaan dhabe hinjiru jedhan namni rakkate ammas waa dhabe fakiira humaan qabne jedhee seenaan katabe ayyatiimummaaf jecha kanaafan kana dhabe khidmaa diini islaamaa rakkoo jechan dadhabe akkiitti akkas jedhani himatan nama dhibe jireenyi ummata sanaa afaan nama hundaa qabe uzrii wanti amatan dhibe ilaallaan seenaa isaanii islaamummaani fabaanaan nu agarsiisna Swidini. Akkanatti wallabdee sochiin arraaf kaleessa dubbiitu taarikaa dur barbaacha nama geessa jajjaboota ummata seenaa si qorachiisa seenaan beeytoota islaamaa nama ajaa'ibsiisa haadhatu muumintitti gargaartee mana keessa sahabiin jara sanaa barnama sodaachisa jara wajjin jennanni barnama kaanfachiisa garaa murannuuf malee rahmata rabbii keessa Goda mali dunia keessa fudhanne hamri diini islaamummaani fabaanaan nu agarsiisna Swidini. Jaalalli rabbi guddaa jiraatu sirrate namaaf taanaan akkana yaataa behaadhatte utuunni gadin bahin waa barsiifte manate isidoo mataadhummaaf qopheeffamte duratti yeroo sochiis ilaalan dubbiin akkas fakkaate quraana rabbitti afaanii keeysee biratte hifziisee seedumarratti qabate qomasaatti madrasaa siin jedhamte isii kahana dhugaatti yaa Allah rahmataadhatti jannatal firdawsiini islaamumaani babaanaan nu agarsiisna Swidini. Dura waan ofii beeytu manatti erga barsiifte karaa gaariidhaaf hamtuu eeggattaan agarsiifte fuutee biyya ulamaan qubateerra naannofte beelaa fi qorraa duusaa ilmiitti sabarsiifte waan duraan karoorfatte bakkaan gaahachuu jette rabbiin of gargaarsifatte ol kaasuuf amri diinii nu agarsiisna Swidini. Addunyaarraa masjidni maqaan isaanii hin dhahamne biyya islaamni jiru eessattuu hin dagatamne masjidni qaala Imaam Ahmad keessaan jedhamne hin jiruus hin jiraanne isa takkumaa hin argamne addunyaa mara keessa waama Muhammad nafne garuu laaftuutti hin argamne tahabee guddoodhaan nu agarsiise Swidini. Wahadumte hatil mofwangari karorsetu